guyyaa tokko konfireensii tokko baadiyyaa tokko na waamame surree guddaa tokko namichi tokko naa ergise waaquma isaa eebbisuuti ergifadhee inni isa ofitti qeetan dhaqee tajaajilaa bal'aadha. Surreen kun inuma keedhee man gammadee man dhaqee ani waa'ee faarfannaa koo yaada malee waa'ee uffatichaa iyyuu yaadu yeroo gaarii ture. Dhaqeen faarfadhee siifachuu taaleen faarfadhaa. Tuma ziippiin shirreerraa isaatti gadi bu'e. Nagaan Waaqayyoo guddaan isiniif haa ta'u akkam jirtu kabajamtoota maatii Waaqayyoo hordoftoonni Alexoo Miidiyaa akkam jirtu nagaa keessanii keessummoota jajjaboo namoota Waaqayyoo itti fayyadamu isiniif qabadheetan dhufee jira. Achumarraatii wantoota baay'ee akka baratan abdiin qaba. Hanga xumuraatti hundumti keessan nu hordofaa kallattiimaan gara keessummoota keenyatti isin dabarsaa turtii gaarii. Hamma dhumaatti nu hordofaa waan baay'ee barattu eessayyuu hin deemina nu galtanii. Nama Waaqayyo maqaa kee fi eessatti akka dhalattee dhaloota kanatti dubbadhu. Faarfataa Sammataa Wajjin jedhama. Iddootti dhaladhee Wallagga Lixaa magaalaa Dambidollootii aanaa Anfiloo lafa jedhamudha. Achitti dhaladhee achitti guddadhee jechuudha. Tolee, maqaan koo Wandimmoo jedhama. Iddoon dhalootaa koo Qellem Wallaggaa. Godina Qellem Wallaggaa yeroo ta'u Gidaamiidha. Baadiyyaa Bootii jedhamtudha. Gooftaan isaa eebbisuu baay'ee eebbifamii. Amma kallattiimaanii gara marii isaa wajjin taasisneetan sin dabarsaa. Jalqaba irratti gaaffiiwwan muraasa qabatee isaaniif dhiyaateera. Gaaffii jalqabaan isaan gaafadha. Gaaffii jalqabaa irraatiin jalqabaa lamaan isaanii kan dhiyeesse gaaffii kana obsaa maal akka isaan jedhan dhaggeeffadha irraa baradhaa isiniin jedha. Lamaan keessaniif hin gaaffii qaba. Dhaloonni baay'een bara kanaa faarfannaadhaan baay'ee guutamanii utuu faarfatanii hojiidhaan irraa eegama. Utuu faarfatanii gaaffiin isaanii deebi'a. Utuu faarfatanii dhukkubarraa fayyaa jiru. Mee kanaaf faarfannaan kun isiniif maalidha? Faarfannaan maalidha? Obboleessa koo Sambee maal jettanii? Faarfannaan anaaf jireenya kootii faarfannaan anaaf mata dureen ittiin beezi guddaan itti Waaqayyoon galateeffadhudha. Yeroo hundumaa gaafa faarfannaan afaan koora dhufu Waaqayyootu galata fudhataa keessi koo Waaqayyootti gammada. Mata dureen faarfannaan anaaf mata duree keessi guddaan itti Waaqayyoon galateeffadhudha. Jireenya kootis. Mata duree jajannaa kee jireenya kee kan itti Waaqayyoon jajattu jechuudha. Waaqayyo guddaa isaa eebbisu. Faarfannaa jechuun anaafis daandii yookaan karaa ittiin ani fayyisaa koo isa ta'e qoricha koo Gooftaa Yesuus Kiristoos ittiin jajadhu daandii yookaan karaa isa ittiin jajadhuudha isa ittiin galateeffadhuudha naaf. Gooftaan guddaa isin haa eebbisu. Baay'ee tokko eebbifamaan isiniin jira. Egaa gaaffii lammeeffaatiin isin dabarsaa. Yeroo ammaa kana faarfannaan kallattii garaa garaatiin hojjetama. Ispeeshaalii dhiyeenya kanattiin akkan dubbisettiin namoonni tokko walaloo barreessan namni biraa immoo yeedaloo irratti hojjeta namoonni jedhanii jiru. Inni kaan immoo faarfannaa ciisee tantuu ciisee jiru faarfannaan abjuu irratti dhufa jedha. Inni kaan immoo daandiirra deemaa jiru bifa mul'ataa irratti dhufa jedha. Inni kaan immoo utuma inni faarfatamu dhagaa jedha. Mee isiniif ankeessa kennaan namaa kun garaa gara akka faarfannaa namaaf. Isiniif faarfannaa mee akkamitti hojjetama? Faarfannaa akkamitti kennamu? Anaaf faarfannaan akka inni ittiin kennamu. Anaaf faarfannaa yeedaloo nama biraa miti kan hojjetu. Faarfannaan ana halkanidha kan inni baay'inaan natti dhufu sa'aatii 9 ittuma rafaafaa jiru dhufee na tuqaa nan ka'a ittuma kadhachaa jiru natti dhufa. Irra guddeessa faarfannaa kan inni hojjedhu halkan walakkeessan hojjedha. Sa'aatii dhibba sana al tokko zeemaatu naa dhufee al tokko walaloo saphaa naa dhufatu hin taane alama tokkicha zeemaa isaa walaloo sanaa dhufa. Akkasittiin hojjedhaa tokko immoo yeroon karaa deemu naa dhufu bakka faarfannaan adda addummaadhaan naa dhufu. Walaloon zeemaanis alama tokkicha qabatee naa dhufa. Irra guddeessa garuu kan inni caalaa faarfannaan gara hodhu halkanii halkan walakkeessaa xuraafaa jiruudhaan argaa ka'een hojiin xumuraa jechuudha. Si faarfannaa halkan hirribaa si kaatee iyyan daanqootti gara kee dhufeetu sitti dubbatama. Yeedaloonis walaloon isaas wal duukaa masii dhufatiif.
osirorookii sirorookii Yaa. yoo ciccikaadha ciccikamaan si dhufaa ganaatti yaaddee itti rakkattee abaluu sagalee abaluun kooppii godhachuun hin jiru. Hanqii akkasiidha. Gooftaan guddaa isaa eebbisu. Faarfataa wandii kun maal jetta sirratti? Anaani dhugaa dubbachuuf faarfannaani iddoo hundumaatti halkanittis guyyaattis karaas yoo hin deemu yeroo akka tasaa yeroo inni naa dhufu yookiin riba keessa yeroo hin jiru qofaa miti. Iddoo murtaa'aa tokko qofaa miti. Yeroo murtaa'aa ta'e tokko qofaa miti. Yeroo adda addaatti saayitii adda addaatti naa dhufa. Yeroo ma dhufu qophaa'ee barreeffachuu fi kadhachuu danda'uudhaan itti fufaa jechuudha. Faarfannaan yeroo dhufu amma namoonni yeedaloo kan biraatu itti guutaa yookaan immoo walaloo kan biraatu itti guutaa ofii yeedaloo dhufu jedhamu naa dhufe akka itti naa dhufe hin beeku hunduma isaa wal faana naa dhufaa isa kan kootii naa sa'uu gaarii irra caalumaa garaa. Kanaaf yeedaloo wajjiniini walaloo isaatii wajjiniini guutummaa guutuutti saayitii adda addaatti naa dhufa. Saayitii dhaabbataa akkasii duwwaa dhufa yeroo hin jedhu qabu. Yeroo sana kadhachuudhaanii barreessuun jalqabaa. Haala kanaan yeroo hundaadha kan koo yeroo hundaadhaa bakka hundaattidha. Gooftaan guddaa isaa eebbisu wandii kun baay'ee guddaa isaa eebbisuun si jedha. Asuma irratti mee gaaffii tokko si gaafadha. Achuma irratti amma yeroo ammaa kanatti faarfattoonni baay'een faarfannaa riimiksii godhuu worship yookiin worshippiin godhuu faarfannaa kana gaafa worship godhuu faarfannaa namootaa wayiitti fayyadamutu ittiin gurra dhawwataa bira geessu. Faarfattoonni keenya waaqayyootu irra jiru. Callisanii taa'anii akka karaa ittiin baafatan dhabanii miidiyaa dhabanii nama isaan gargaaru dhabanii rakkatan baay'eetu jira. Faarfattoonni faarfannaa jaallatanii faarfannaa keessan sababa guutee fi bareedanii riimiks godhanii jiru. Jara kanaaf maal dhaabatti? Tole baay'ee gaariidha. Faarfannaani nama tokko duwwaadhaaf kan kenname. Faarfannaan namni hundumtuu faarfachuun kan fayye kan Kiristoos Yesuusii fayyisaa lubbuu kooti jedhee amanu jaarsaaf jaartiin xiqqaaf guddaan ijoolleen maanguddoon namni kamiyyuu kan faarfachuun dirqama irra jiru. Garuu hamma namaan galiitti faarfatan dirqama jechuu otoo hin taane yoo namaa galee kan faarfatamudha jechuudha. Faarfannaani kan namaa miti. Kan hafuura qulqulluuti kan waaqayyooti. Kan nama tokko murtaa'ee dhaabbate faarfannaa abaluu jedhamu miti. Garuu karaa sana yeedaloo fi walaloonsaa karaa nama dhufee qabaachuun ni danda'a. Kana jechaan kan abaluu sana isa ta'u oomishatee waan na jedhamu tokko kabiraa mata keessi yaadamuu hin qabu. Kan akkasii hin jiru. Kan waaqayyooti kan hafuura qulqulluuti. Nama hundumaa kan fayye hundumaatu immoo faarfatama. Dirqama nama hundumaa kan fayye kan jedhamu nama hundumtuu faarfachuun irraa kan eegamu ittiin uumaasaa kan jajatu ittiin fayyisaasaa kan jajatu yaada biraattiin ibsatu qabu. Kanaaf nama hundumaaf faarfannaan ni eeyyamamaa. Warra faarfannaa isa kan biraadhaan dhufe faarfatan kan namoota adda addaa yeedaloodhaa fi walaloosaa kan nama biraan hojjete warri faarfatan hawwiin isaanii fedhi isaanii sirriidhuma jedha. Tokko isaaniinis utuu dhufe burqaan suni hin barbaadu. Garuu Waaqayyo immoo karaa barbaadeenii fiduu danda'a. Yoo hin kennineefis ta'e burqaa sana kan biraa faarfachuun yakka jedhee yaaduu sirriidhuma jedhee yaada akka kiyyatti. Gooftaan isaa eebbisu faarfataa wandee faarfataa san beekan irratti maal jettee? Kanarratti kan hin jedhu warri utuu ayyaana qabatanii ergaa gurguddaa ergaa dhalootaa baatanii karaa ittiin ba'an dhabanii fi wal jabeessinee utuu gara hojii kanaatti wal finne natti tola. Kana kan godhu immoo numaadha malee qaama biraa eegganna miti. Numatu yaada qajeelaadhaan wal kaasee laa ani abaluun beeka iddoo akkasittan beeka ayyaanni waaqayyoo guddaan irra jira. Garuu wanti isa danqee haala baajataatiin karaa dhabee jira jedhee nama kana nama ana caalaa diinagdee ka'ee jiru itti dhiyeessee la kana kanatu jira mucaa kun haba'u jedhee mucaa kana baasuun ga'ee kootii ga'ee keetis. Kanaafuu nama akkasii lafa argitanitti baadiyyaa keessatti argamuu danda'a nama akkasii. Magaalaa keessatti taa'e immoo ayyaana guddaa qabaatee karaa dhabeera, karaa baajata dhabeera. Karaa baajata sana karaa taanee fi yoo baafne gaarii. Kana kanuman jedheen darba.
namoota faarfannaa namaa remix godhanii hojjetan kanaaf immoo wanta hin jiru jira. Tokko faarfannaa amma haaraa ba'ee haaraa sana fuudhanii immoo remix godhan kana kunitu hafee natti tola. Kan remix godhamuun irra jiru faarfannaan dur dhaga'aa faarfannaan nu dhufe. Dhaloonni irraanfatanii ittiin lafaa ka'anii ittiin seenaa isaa geeddaramee ittiin Kiristoosni jajjabaataa dhufan faarfannaan jiru kan irraanfataman. Isaan kana faallee fudhatanii remix godhanii fidanii baay'ee gaariidha malee isuma 2011 keessa ba'ee 2012 keessa ba'ee remix gochuun bada garumaa natti hin qabu. Kan irraanfatanii jiran faarfannaa duriiti. Isaan kana ni barbaadanii utuu sammuu kanan keessa biyya kana keessatti haaressanii natti tola jedhu. Yaada gaariidha. Amma yaada keetti utuu faarfannaa fakkeenyaaf faarfannaa Abaatii Gammachuu fa'aa, Addisuu Waamaa fa'aa, Buraaraa Toleeraa fa'aa, Abbabaa Tamasgeen fa'aa, Baacaa fa'aa warreen kana utuu irra deebi'an namoonni yeroo sanatti sababii teekinooloojiin baay'een guddannee fi viidiyoon hojjetamnee kiliippiin garaagaraa sababan hojjetamnee fi jarri kun immoo faarfannaan kun jira jedhee namoonni faarfattoota waan ta'eef bifa amma akka hin dagatamneef immoo miidiyaarra yoo ta'e bifa kana yoo remix ta'e inni kun baay'ee bareeda. Garuu faarfannaan tokko har'a hojjetamee torbee lamaan kan hojjetame yookaan immoo ji'a lamaan kan irra hojjetameetu har'a deebi'amee gaafa remix godhamu dandeettii dhaggeeffatamu yookaan dhaggeeffatamu faarfannaa sanaa kan nama sana dagatameetu kan remix dhaggeeffatamaa jechaadha. Kanaaf warreen haaraa ba'an utuu hafee dhaabbatee jiru warreen kanaan dura dura deebi'e kanarraa kan hafe immoo namoota kennaa qaban kana namoota dadhabanii humna dhaban kana miidiyaadhaan dhaqanii barbaadanii namoota kana namoonni biyya bakkeessa jiran namoonni biyya keessa jiranii deeggaranii kennaa isaanii kan dhaloota biraan ga'aniiti yaada akkasii jajjabeessaa jechuudha. Gooftaan guddaa sana eebbifamas ni jedha waan dabaltu qabdaa. Waan inni dabaluu hin qabu kanuma yaadi keenya yaa'u humna walii ta'uun gaariidha. Waaqayyos kan itti gammadu akka nu wal gargaaru hin gammada hin barbaadas. Wal gargaaruun maaliif yeroo ammaa immoo faarfannaa hojjechuun viisiidhaan viidiyoodhaanis hojjechuun humna qarshii baay'ee gaafata. Humna kadhataa duwwaa miti kan inni barbaadu. Humna qarshii ta'etu waan gaarii tokko hojjettee yeroo itti gaggeessu. Immoo baajata qabaachuudhaan waaqayyo immoo nama gargaaraa wal gargaaruun gaariidha. Faarfannaan immoo garuu wanti beekamu jala sararamuu qabu nama hundumaaf. Eenyuyyuu kan gammade hundumtu sagalee waaqayyootis fayyitee fayyidachuun gammaddeetta sirraa eegama. Kana baluu wanti jedhamu shammanatti mini faarfachuudhaaf namni kamiyyuu eeyyamamaadha jechuudha hunda keenyaaf. Faarfataawwan deeggaaffii tokkoon si dhiyeessa. Faarsaan jalqabaa yoom si dhufu eegalee faarfannaa kee jalqabaa ni yaadatta? Faarfannaan jalqabaa kan naa dhufuu jalqabee yeroon isaa tureerree bara isaa yaadatta? Bara isaa yoon yaadachuudhaa baadhee lama dura waggaa 12 jechuun amma umurii faarfannaa kee ammanii dhaggeeffataa man guddadhee amma garuu ta'uun kee nafu fuulli kee kun ijoollummaa ma qaba faarfannaa kee dhaggeeffataa man guddadhee kanaaf faarfannaan kun kee 12 digdamii wayii jechuudha digdamii wayii amma umuriin koo waggaa 35 amma 35 garuu dhaladhee gaafa umurii koo 12 kanan gooftaa fudhadhee akkuma fudhadhee immoo tajaajila jalqabe maatiin koo gooftaan qaban amma raayyuu ortodoksiidha. Namanne amansiisuuf yookiis gooftaa masa itti himuudhaaf baay'ee yaalameera hin danda'amne. Waaqayyo garuu yeroo qaba seedhamuuf turreerra egaa dhuguma waaqayyo yeroo qaba kanaaf tureera umurii waggaa 12 ka'ee tan faarfachuutti ka'e. Amma irraatti amma 35 umuriin koo fakkaatu miti. Fakkaatu. Egaa waaquma godhee ganaadhas immoo nan amana sichitti immoo faarfadhaa yoomiyyuu kontoraataan fuunee waggaa 29 kana si dhufee jira. Amma jaarsa ta'ee guguufee akkasitti ulee qabadhutti faarfadha gooftaa kana sooluu lamaa baal ta'ee ma faarfadha jedhu murteesseera of kenneera waaqayyoon na gargaara waadaa walii gallee qabna kanaaf faarfannaa kee jalqabaa yaadattaa? Eeka kun yaadannoo keessa gootii
yaadannoo bara baraatiin keessa kootii waaqayyoo hamma ilma isaa dabarsee biyya lafaaf kennutti nu jaalate. Inni kun ilma koo michoo jaalallee karaa isaatiin nutti tola jedhee dubbate. Utumaan barbaade gochuu danda'u callisee gad jedhee. Yesus gidirfame fannootti ol ba'ee naaf jedhee siif jedhee nuuf jedhee. Gooftaan guddaa isaa eebbisa. Faarfannaa kan jalqaba si dhufee jira. Faarfannaan kun dhaloota baay'ee bira ga'e. Faarfannaa baay'ee jaallatamu. Har'aa booriinatti yaadatama. Har'as booriinatti yaadatama jettee. Gooftaan guddaa isaa eebbisu. Eebbifame wanti baay'ee gooftaan isaa eebbisu. Amma har'aatti albeemii hojjettee taa'e. Albeemii hojjedheera. Isa duraanii kana malee albeemii tokko lammaffaa hojjedhee hin gadhiise. Kanaafi walumaa gala albeemii gurgurtuu isa duraanii wajjin lamadha. Tiraakiidha hin gadhiise baay'inaan. Albeemii sadaffaa arfaffaa dabaluu fi haaluma humnaatii VCD hojjechuufis humna qarshii VCD buufiyoo baay'ee hojjedhe. Ija jalqabee kanan dhiise karaatti baay'ee danuudha. Maaliif humna gaafata. Iddoo gadi bu'aatti immoo hojjettee jennaan muuziqaanis viidiyoon sadarkaan isaa wal caala kwaalitiin isaa bareedinni isaa jechuudha. Iddoo gaariitti nu hojjedhatte horii gaariitti gaafata. Horii immoo gaafa akkuma beektu hin qabnu. Carraa kanaan fayyadamnee faarfannaa faarfataawwan deemu faarfataa ayyaanni guddaan keessa jiru faarfataa hundi keessan beektanidha. Nama kana yoo tumsame namni kun yoo gargaarame namni kun tajaajila isaa yoo tumsame dhaloota baay'ee bira gahaa kennaan keessa jiru. Asumaan sagantaa kana kan hordofaa jirtanii nama kanaaf dawwala nama kana faarfannaa isaa dhaggeeffadhaa tumsaa gargaaraa isin hin jennu namni kana keessa ayyaana guddaatu jira. Garuu faarfannaan isaa kennaan isaa nama bira gahaa hin jiru. Kanaaf tumsadhaa isin hin jenna. Gooftaan isaa eebbisu waan deekoo eebbifame gara faarfataa salbeetiin dhufa. Akkuma wandee kana waan tottolteedhamoo akka fuulli kee ijoollee. Nama bannaati ijoolleedha. Eenyarra kan dhufte. Ganama dhufee akkanuma isaan qaqqabnu waa kan godhe malee. Dhaggeeffataa guddatte. Dhaggeeffataa guddanne. Dhaggeeffataa guddanne. Akkuma silasii kaasee qillimmoo wallaggaa kan itti dhadhee gandaan filloo jedhama. Aanaan fillooti. Gandaan itti dhadhee ni jedhamti. Achidha waldaa Beetel Makkaana Yesuusiidha kan nu guddisee isaa achitti tajaajila jalqabnee waarii keessaa faarfataa ture. Achumatti faarfannaan naannoo jalqabee kan inni naannoo jalqabee yaani 99. 99 dhiyoodha. Ajii sokkeen waggaa 15 99. waggaa 15 as gatiin haa Yemmaa dhoksuu iyyuu hin taane faarfannaa asii tokko ittiin haala. Riibuu gara kootti faarfannaa. jalqaba jennu kutumee maal jedhamti. Faarfannaa yaadatta. Na yaadadha wannaa ishee na yaadadha. Ammas oluma dandeemaa gara gaarichaatti kan naa dhowwu soo hin jiru darabee kan kooti. Si akka duuba yaadadha. Jalqaba kan albeemii keessa galeera. hin galle albeemii keessa hin galle. Albeemii hojjetee taati. Ani 2008 albeemii tokkoffaan hojjedhe. Kunoo 2013 kana kan eebbifame immoo ji'a torbaffaa keessa eebbisaan ture lammaffaadha. Albeemii lammaffaa hojjetee jira. Tiraakiidhaan immoo viidiyoo 3 hojjedhe. Ammas immoo haala dabalaan kulaa achumatti kan deemee achumatti kan deemee darbee bira dabarte. bira darbeera. Ammas egaa haaraadhaan jira. Amma haaraadhaani. Itti dubbannee saba kanatti. Yeroo dhiyootti egaa kilipii haaraa bifa ajaa'ibaatiin isa kanaan dura kan caalu haalli qulqullina isaallee bareedee dhufaa jira. Na eegaan isin hin jedhu. Gaaffii keenya gara xumuraatti dhufaa jirra. Mee tajaajila irratti amma irratti waan si mudate gaafa isteejiitti baatanis mudannoo kunii uummata kana irraa ka'uu qaba saba kana irraa ka'uu qaba mudannoo jettanii mee mudannoo waan dagatan Egaa mudannoo baay'een qaban himamee hin dhumu jechuu nan danda'a. Isaan keessaa tokko akka tasaa waan an gaafataniif tokkuma akkuma na gaafatteeni kan mudannoo sana baay'ee keessa koo jiru tokko ani gara jalqabaatti mana namaatti hin guddadhe. Mana namaatti hin guddadhe biyya qaaqee namatti bareetanii mana maatii koo abbaa fi haadha koo biratti hin guddanne. Kanaaf
beektaa wayyaa ergisaa si mudata wayyaa ittiin faarfadhu surreesii shaamusii kooti hunduma isaa ergifadheetan ittiin faarfachaa ture. Guyyaa tokko konfireensii tokko baadiyyaa tokko na waamame surree guddaa tokko namichi tokko naa ergise waaqoo isaa eebbisuuti. Ergifadhee inni isa ofitti dheedan dhaqee tajaajilaa bal'aadha. Surreen kun inuma keedhee man gammadee man dhaqee adigaa waa'ee faarfannaa koo yaada malee waa'ee uffatichaa iyyuu yaadu yeroo gaarii ture. Dhaqeen faarfadhee siifachuu taaleen faarfadhaa. Tuma ziippiin shirreerraa isaa ittii gadi bu'e. Hareena duukaa shabashabuu jalqabe. Shabaa jalqabame. Waaqayyoon na gargaaree fakkaata. Jedhee namichi tokko gidduutti ilaalee akka hidhee kottu meedhee qabeedheetu ameen jedhee faarfataa dhufee manatti siqeetu kottu gadi baanaa naan jedhee gadi baheetanii shirreerraa koo naa dhufee maan jedhee yeroo ilaalu akka turee naan banaa turee naan jedhee akka inni shirreerraa kun bana baddee kun turee kanatu na mudate. Mudannoo ajaa'iba. Surree bolaalee fataa turte jechaadha. Bolaalee furdaa bal'aadha. Ofumaan deemaa jedhee shirreerraa isaa. Mudannoo ajaa'iba. Anis qaba mudannoo qabaanii mudannoo nan qabu kuni cheerchi ma'anammaa dalagdee guddadhe siin jedhu kanattitu Biraaziliin koo tokko faarfataadha. Baay'eedhuma eegamaa baay'ee waaldaanis baay'ee jaallatu. Ani immoo xiqqoo maatii amanan keessatti dhaqanii dhaladhe konfireensiitu qophaa'e waan nama keenya konfireensi qopheesse sana akka Biraaziliin tajaajiludha kan isaan inni immoo xiqqoo haala meeshaatu jeeqee jimaata kasaatti waa faarfatee qidaamee faarfatee baditi. Nu biraa immoo gaafa sagantaan qophaa'u galgalatti caala galgala isaatii tokko booddeedha kaateetu namoonni yaa'anii dhufu. Innaa anaaf reefu faarfannaa naa dhufee kwaarii keessaa faarfachuu jalqabee kophaa kootis faarfannaa naa dhufeera. Innaa wangeelaawwan tokko daawwit gurmeessaa nama dhufee bakka Biraaziliin kee faarfatu jedheera immoo keessumaa biraa waamnee isumatu faarfataa naan jedhee akka sababa kanattis ba'ee kan hin qabu immoo uffatuma tokko ittiin qaba surree tokkoof shimichi tokko qaba seemtiyyuu xuroofteetti xurii saba kootti irraa godhate sagantaa sana garuu nannaa kennaniiru erga sagantaa kana argadhe naa kennanii laphii kana na dhaatamaa isaa walanii sodaadha garuu uffatatti sana miicuun qabadheen laga bu'e. Laga dhaqee galgala sana isaatii tokko ka'ee natu faarfata. Isa booddee ani immoo dhaqee lagatti uffatatti shimushitti ofirraa baasee caakkaa gidduutti qullaa dhaabbatee uffatatti ofirraa baasee miicee mukaan daachaan immoo aduutti baasee qoorsee isheen qorraan uffadhee dhufe sagantaa. Yeroo dhufu sagantaan jalqabameera sanbataa faarfataa jedhaa maal daddaa sababa kana akkamitti maal jechuudha maaliif baxaabbattu waaddaadii namoonni kaanitti kaasu innaa sosodaachaa mana achi bahe. Isaan asii qulfii qolloo bu'anii qulfii tooraan ittiin qolloo naasu isa olii kana fuudhee gubbaadhaan gahee isa gadii gad dabarsee qulfii wal darbaa mana achi bahe. Innaa ittuma faarfadhu warri kaan hin qulfii fuuldura maaliif qulfii maaltu immoo ta'e deema yaadanii lakkaa tokko akkuma nama sooftii naa kennuu qabeetu qulfiin kennu akkas ta'ee jira. Sichuma waan goonuu qabnu tokko itti xumure naan jedhu. Yennu bee garuu waaqayyo qulfii sana akka isaan gara qulfii sanaa kana ilaallee ayyaanaan itti dabale. Ayyaanaan itti dabalee nan faarfadhee ittuma faarfataa jiru namoonni hafuura qulqulluudhaan guutamanii inni kan barcuma jalaalee amma dhaga'amu. Lakkaa iji namaa gara qulfii kan jiru amma hafuura biraa keessa galeera hafuura waaqayyo keessa galeera. Akkasittiin nan tajaajiluu jedheen dhaqeen taa'ee namichi yeroo sana sagantaa isaatti waamame masgabuu raggaa jedhama ammallee waan adeemta yaaduu hundeessa yaa tajaajilaa jiru lallabaaf achi ba'ee jalqabatu sabuma nagaan gaafatee naggaanatti kottu naan jedhee duubaa kaasee dura si achi adeemsa kan qabamu jedhee naggaanatti sana gaafa ergaan sitti himamu ameen jedhamati kan immoo naafi si nugaatte bishii jedha taa'ee duubaa si godhee durasi sekarang aja bisi san jedhu manuma boleh berapa mudannoo akkasiitu ture. Sarara makan apa? Terima kasih nama. Waaqayyo isi eebbisu ayyaana sitti dabalu. Ani ija hojii keetiiti ergaanatti gaafa sibbatu tokko lama raawwatee an kana addunyaa ta'eera.
naa jiraadhu jechuun barbaade masii. Maastir Masgay Kurraggaa wanta Viktirii Live. Laayifii wanta Gadoloo tajaajilaa jirummaa Yaa. asumaan faarfatanii galateeffataa jira siin jenna. Gaaffii xumuraa siin gaafata. Faarfattoota yeroo ammaa kaa'anii jiran kanaaf warra dur faarfataa turaniifis ergaa maali? Meejiraati. Hangafaaf kennaa jiru. Hunda barsiisaa. Ergaa isaaniif nama qabnu kan akka kootti hojiin keessan baay'ee tola jajjabeessaa jabaadhaa yeroo faarfataa dhiibbaa geggeessitu taatu yookiin tajaajilaa dhiibbaa geggeessitu yeroo taatu ijuma siin jedhaa rakkinni daran ni baay'atti lola ati inni jira isa tokko keessaa baatee inni tokko immoo si mudata ituu isa tokko gubataa jirtu rakkataa jirtu asii immoo bahee rakkitu kan biraan immoo mataa si mata biyyi lafaa kan keenya miti mukisaa baallisaa namisaa biyyisaa diinadha kiristaanaaf maaliif lammummaan keenya gubbaadha waan ta'eef jijjiirameera kanaaf firummaa walii waan qabneef nuun hilan wanti nuu hilu lafa kanarra tokko hin jiru jabaadhaa obsaan danda'a kadhadhaa Yesuusin dhufaa jedhaanii yaa'u kanuman jedhaan. Gooftaan isaa eebbisa guddaa eebbifama. Anis wanta jechuu barbaadu faarfattoota nuyi ilaallee ergaan jajjabaannee baay'ee isaanii jiranii kan warra duraas kan warra ammaas wanta dhaamufanii macaafa qulqulluu keessaa yoo fudhattee ilaalte qara qottootu bishaan bu'eera. Qarri qottoo suni seexanni qara qottoo sanaa bishaan buuse. Qarri qottoo sun maal gochuu akka danda'a? Muruu danda'a, sirreessuu danda'a, dabaa qajeelchuu danda'a qara. Qaran jaallatu seexanni. Kanaafi qara dabsuun amala seexanaati. Maka balleessii waan garagaraadhaan. Faarfattoonni keenya ammaa kuni billaa waaqayyooti. Billaatti waaqayyoo yoo barbaade dabaa sirreessuudhaan yoo barbaade muka seeraan ala dhaabatee kan waaqayyootti ijoollee kan ittiin muruudha. Kanaafiyyuu qara kana immoo seexanni hin jaallatu. Qara kana dabsuu barbaade seexanni. Egaa kanaafi abbaan qara sitti kenne sun waaqayyoodha. Inni raawwatee harka hamaatti sin laatu faarfattoota keenya kana wanta hin carraa argadhee suma dubbachuu danda'u hin jabaatamu. Lafa jirtanitti naaf jabaadhaa jechuun barbaada. Kanumaadha. Gooftaan guddaa isa eebbisu akkuma ta'aa kaastee nama ayyaanni irra jiru wayis nama kakkuun irra jiru lolli itti baay'ata. Lola sana keessa immoo ciman yoo jabaatanii milkaa'ina jira. Sababii kakkuun irra jiruuf sababii ayyaanni irra jiruuf hin lolamtu. Lola sana booda garuu milkaa'ina jira. Namni tokko ayyaanni irra jiru yookaan immoo kennaan irra jiru walitti hin baramu gaafa lolli itti baay'ata. Akkuma Yoosef dhaloota sana keessaa adda bahuu lolametti nama sanarra kakuutu jira. Garuu lolame lola booda garuu mootummaatiin harrayyuu haala laatee kan abdii kutan qabeenya laatee kan abdii kutan beekamtii laatee kan abdii kutanii jabaadhaa guyyaa waaqayyooniif dabaantee lafa dhaabbatanii eeggataa dhaabbadhaa fi kennaa siin keessa jiru kan immoo dhaloota biraan ga'uu yaalaa kanadhaa jechuun barbaadamee jira. Gooftaan sana eebbisuu siin jira. Asumaan immoo na kabajanii Alexoo miidiyaa irratti yaada keessan kennuudhaaf na kabajanii waan dhufaniif gooftaan guddaa isin haa kabajin jedha. Eebbifama dhaloota sagantaa kana hordofaa jirtaniif asumaan obboleessi keenya sanbataa walitti yeroo dhiyootti ammas viidiyoo biraa qabatanii dhufaa jira. Eeggadhaa isin jedha tumsaa jajjabeessaa fayyadamaa isin jedha obboleessi keenya faarfataan namni waaqayyo wandeen immoo kennaa guddaa na keessa jira. Yeroo dhiyootti anis nan dhufaa na tumsaa na wajjin dhaabbadhaa. Tumsa keessan nan barbaada kennaa guddaa na keessa jira isin jedha. Eebbifamaan isin jedha gooftaan isin eebbisu. Asillee galatoomii miidiyaa kanarratti waan ta'e yaada nu keessa jiru dhaloota